الرحمن الرحيم دين إسلام أخوني أجج ربيتي خنا مرة إبسود كنا كفريتي يسافر رادفنان ركون أمتاتي دين إسلام أخوني أجج ربيتي خنا مرة إبسود كنا كفريتي يسافر رادفنان ركون أمتاتي ربين كن يتوكو isa roba buusaa isa waa magarsaa isa tuliisisaa isa bariisisaa isa dhalachiisaa isaatu ajjeesaa yooniif jette nam tokkolleen dubbii tana mormusitti rabbiin keenya tokko gabbaramaan haqaa isa yooniif jette dubbiin tun hojiin yoo sirraa mul'atte namuu lafaa ka'aa gama qabsootitti dubbiin tun akkamii ja'anii ilaaluudhaan malatti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Ol deemnee gad deemnuus dachiin tarabbiiti yoo if gubbaa laallee samiin ta'isaati. Ilmi namaa da'iifa akkanaati miskiina akkanaati tanaaf buluu qabna ajaja isaatti nuti mala hin qabnu jabeenyallee hin qabnu waan goonta isaati isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Rabbiitu nu fidee dachii tana gubbaa yoom kabiraa tahe tanaafuu ajajni sarraa nu bahe diin islaam guutuudha yoomiirruu tahe tanaaf jala deemuun dirqama nu tahe diin islaamaa kana namni as hin baafne ajaja rabbiiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Nabiyyiin keenya nabiyyii boodaati hundatti ergame namaa fi jinnitti inni waan dubbatu fedhii mataasaati himi jennaan himee gara ummataatti. Jala deemuu qabna ajaja isaati isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Nabiyyoonni hedduun isaan kan ergaman gara ummata isaanii waan irra jirtanii ta'ifii baafattan isaa jennaani ummanni isaanii kaamane malee kun akkas jaaniin nuti hin barbaannu waan isin dhuftaniin ambiyoonni rabbiitu nu ergee fedhii teenyaa miti isaan jennaani. Kishnaadhatti godhan dubbii isaanii saniif jecha nusne daawaa isaanii ittuma fufanii ummanni si jibbuun waa haarayaa miti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Nabiyyi keenya osoo hin ergamin akkaan faarsanii faaruu qofaa miti akkaan jaalatanii inni ergamnaanii bakka faaruusanii arraba buusanii. Wanni isaan jibbaniif nabiyyi keenyaa fi sahaabota isaanii qoomiin isaanii guddoon haata balleeysanii kan haataa balleeyse rabbii tokko malee waan namaa miti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Bar ilmi namaa sanuun komataa nabiyyi keenya qajeelaa sanii kanaasa waqabuu malaayikaa wajjini kan biraa maal gaafattaati isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati. Ummanni amma seenaa warra dabree hogguu haasawanii kitaaba keessatti yeroo qara'anii kan kitaaban beeynes yeroo caqasanii
warreen diin irratti tumame irratti hidhame irra ajjeefame akkuma irra jiran jechuudha yaadanii yogguu as deebi'an gama ifiititti yogguu qabsaawanii kunoo haqarratti nutis bakka buunee kufrii gaafa sirraa jechuu hin beekani ka itti qabsooynus muslim akkasiiti jechuu hin yaadani akkan halaakamne haddaan baafannu dubbii akkasiiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti inni waa hin taane fedhii ilma namaati akka rooba roobuu gama dachiititti tuunitti magarte tumma ira lakkifte hafte achumatti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati namuu gurraa qaba seenaa fir'aawnaa bar hojii isaati kan battala seenee qabsaa'e rabbitti qabsoon isaa suni gurguddattiin oollee hubadha akkasitti daa'imati xiqqaa afaan hin beeyne haadha jalaa guuree kakkalee achitti kaan zeeta danfisee itti gagguure akka waan dalaguu watii biddeenaati qabsoo isaa sanii itti halaakamee gara boodaatitti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati nuti waan dhaqqabne zamana isaati rabbiitu nu himee kitaaba keessatti rabbi amannaani nama mudatti dubbiin akkasiiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati kufriin sumokkoruun waa harayaa miti waa baasaa miti akkanarra dhufee diin islaamaa kuni karaan isaati obsanu gaafataa diiniin islaamaati isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati jannanni qaaliidha waakkattiin harkani lubbuu ifiitii fi qabeenya ifiitiin isa bitatani waan nabiin ja'een mee haa yaadannu seenaa ahli yaasirii isbiruu walakumul jannaa jecha deebisaanii marhalaa dhaqabdii ni dabarti suni yogguu argamtee guwaa muslimaati isa firraa dhiifnaan rakkoon muslima isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati diin islaamaa kana eessarraa jibbanii sabaan naman filuu gosaan naman qoodu diinii qabannaani waan rabbirraa bu'ee guutuu jaalannaani obboleeyyan godhaa guutuu isaaniiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati wayyaa diin islaamee isuma jirta isa awwaalamtee meenaa himiyaati waan awwaalamne ana sumaan jira masgiiduma keessaan useetaa'u jira namaan nadhiisee na biraa bobbahe tanaaf rakkinni hawaasarra gahe mee hin taa'inii nu kaasimee ati kaaneeti bobbaanaa gama hojiititti ansi jalan deemuu hubadhu akkasitti an kophaan hojjadhu kunoo hojii kooti kanaan hojjetu muslima haqaati ka rabbii butee guutuu hojii isaati kan qalbiin isaa shirkiirraa baqate ka ahlii shirkii hundarraa fagaate naan deemimee ati yooniif na gartee nama akkasiiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati awwanniin dubbadhuuf dubbii akkanaati mee haa qallaallu mee haa yaadannu walumaanuu nuti diin islaamaa kuni namni irra dhufee nama akkamiiti Obbosunuuf galaa karaan isaati isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati diin islaamaa kuni ajaja rabbiiti kan namarraa ibsuu dukkana kufriiti isa firraa dhiifnaan rakkoon ummataati